Rakko kana jala akka nu baasu waaqni nu gargaaru. Oromootti laphee leencaa kennuuf, laphee leencaa kennuuf, humna leencaa yaa kennuuf, gootummaa qeerransaa yaa kennuuf, Oromoo ofirratti lolatu yaa godhu, Oromoo calliseen teenya Oromoo ofirratti lolatu yaa godhu, Oromoo ayuume
Dhabeeti Oromoo reebu yaa godhu. Oromoo mirga ufiitiif lolatu yaa godhu. Dhaabbatee akka laalle Oromoo akka wal qarqaaru yaa waaqati nuu qarqaari. Yaa waaqa Oromoo keenya tokko godhi. Oromoo keenya tokko godhi. Hunduma duraa Oromootu dursaa Oromummaa keenya tokko godhi. Bakka deemnu hundatti diina akka ofirraa mancaafnu yaa waaqa nu qarqaari. Ummata keenya kan dhiigni dhangala'e kana yaa waaqa dhiiga isaanii ati baasi. Ummata keenya kan lafa dhabe kana lafa isaanii deebisi. Ummata keenya tokko godhi. Oromiyaan tokko haa taatu. Sirni gadaa yaa deebi'u. Dhugaan keenya nu haa deebi'u. Yaa waaqati nu qarqaari. Kan kanarraa hafee waaqni itti dabalu kanuman jedha. Galatoomaa kadhattaan see tartee uumaan deemna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرانتنا واني بكتنت والجينيف مرجي المنما بيجي إثيوبيا جامت تنكيستي إفدوبة تاء المنما أكملت أجيفمي المنما أكملت هدمي المنما أكملت بيجي إسات الرادتشي إسات الرابوكي جرا ركون بيسني ركو أورومو قفامتي ركون بيسني ركو أمارات ركو أوروموتي ركو سوماليتي ركو أفاري ركو سبا في سبلب بيسن كيسي جرت مرجي علمنا ما بيسن كيستي والكي تتوقف سماس أورومو اللي هندو أرانتنا بقاسي جرا بيرا دوبا مرجي خيني أركت شولاف بيسن كيستي خبا في غوتون تهين مرجي علمنا ما يادوكف مرجع إلى ما حاجة بيجسن اتخاب جموف نون دينو الرحمن تكمل خارج برو أورومون تكمل إفتان سومالي تكمل دون جنة مرجع إلى ما هوجا تكمل ورا خير ورا مرجع إلى ما في سوسو ربي نهاجلو ورا هيدا مربي دار رهاباس ورا تو ربي هارا رموف ورا هيدا ميدار ربي هاباس ربي سبحانه وتعالى ورا إنك بيجسن ياررنا رهاخاس ورا مرجع إلى ما في دابتيلو نهاجلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناقدة تفضل. waaqayyo inni hundumaa danda'u inni aboo guutuudhaan beekamaa ta'e inni saba keenya haa yaadatu. Waaqayyo inni aboo guutuudhaan beekamaa ta'e hundumaa ni danda'u. Waaqayyo inni jabaan inni saba keenya isa miidhame haa yaadatu. Nus biyya kan jiranis sabni Oromoo hundumtuu wal taanee tokkummaadhaan warra wal duugaa ka'ee ofirraa diina isaa deebisu warra akka taanuuf waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Nu hundumti keenya sabaaf sablamni naannoo sana jiraniif nuyi nagaa qabeeyyoo taane duwwaatu nagaan biyya sanatti argama waan ta'eef kanaaf mootummaan Ameerikaa mootummaan saba sanaa fi gargaarsa godhu yoo kana hubate irraa kanaaf rakkinni naannoo sanaa hin fayyu waan ta'eef rakkinni naannoo sanaa hin fooyya'u waan ta'eef kana hubatee mootummaan Ameerikaadhaa rakkoo naannoo sanaa dhaabuudhaaf nu wajjin hiriiruun barbaachisaadha. Kun immoo fagootu hin ta'in amma ta'uu qaba. Kanaafuu rakkoo naannoo sana jiruuf furmaata akka ta'uuf amma yeroo kana nu wajjin dhaabatee hiriiruu qaba, nu wajjin dubbachuu qaba, nu wajjin ka'uu qaba jenna. waaqayyo saba keenyaaf hafalmu waaqayyo saba keenyaaf hafalmu waaqayyo saba keenyaaf kan falman nuuf akaasu waaqayyo saba keenyaaf kan falman mootota nuuf akaasu Obaamaan kan nagaa hadhaga'u warri pireezidantota warri geggeessan hundumtuu hadhaga'ani si'a tokko waaqayyoon kadhanna walii wajjiniin isa dhaga'u waaqayyo dirbanna yaa waaqayyo hundumaa kan handeessu abbaa gooftaa keenya jabaa bara baraa kan akka kee hin jiru kanaaf yeroo kana gara keetti yina kadhannaa saba keetii kadhannaa warra du'aa jiranii kadhannaa warra miidhamaa jiranii kadhannaa warra yaa waaqayyo gooftaa gara keetti yanii ol waaqarraa dhageessee nuu deebisuun jaalala keef fedha kee nuuf haa ta'u nu warri cunqurfamne warri miidhamne warri gaddaa rukutamnee jirru warri du'aa jirru gara keetti yina yaa waaqayyo waaqarraa nu dhaga'uun jaalala kee nuuf haa ta'u ati kan dhageessee deebiftu ati gurra kan qabdu gurra namatti kan uumte yaa waaqayyo gurra kee gara keenyatti qabdee firdii nuuf fudhadhuun jaalala kee nuuf haa ta'u mootonni biyya lafaa gurra isaanii gara keenyatti qabanii akka isaan dhaga'aniif yaa waaqayyo gooftaa gara keenyatti deebii ogummaa keenyas nuu deebisi maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Pray, O Lord,
for the children of Oromia, for the children of Ethiopia, and the children of the world. You care for each and every one of them. Grant them, O Lord, your peace. Watch over them day and night. Grant them a peaceful day and a peaceful night. Lord, intervene in this conflict. Lord, put a stop to the violence. Amen. May there be peace in Oromia. Amen. May there be peace in Ethiopia. Amen. May your kingdom come in heaven as it is on earth. And Lord, we pray that you may move the leaders of Ethiopia, the leaders of the United States, the leaders of the United Nations to do what is necessary so that the children may find the peace that they need. Amen. We pray for their parents, for those who grieve, and we ask for your intervention. Amen. In Christ's holy name. Amen. Assalamu alaikum, peace jechura. Wani asitti dhufne, peace asitti dhufne. Obboleeyyan, manguddoo, haawwan, shamarran, dargaggoowwan, xiqqaa fi guddaan keessa warreen har'a asitti argamtan kagartee Itan mirga ilma namaa ummata keenya achitti miidhaa sanitti dhagahame as dhuftan hundi rabbiin galata isinii haa galchu jecha nuti har'aan tana ka'een gubatee qabeenyi saamamee haati cinqamtee obboleettiin sablattee maaltu nu hafee usnee tetteenya biyyuma teenyatti diinni ollaa dhufee walitti qabee hidhee mooraa nutti cufee yoo akka beeyladatti olii gannu oofe jireenyi keenya maaliime maaltu nu hafu Rabbi sodaadha namni gartee onnellee dhaban sommaan nama tutajan ummanni keenya haawwan keenya obboleeyyan keenya kophee malee qabeenya isaanii biraa saamamanii har'aan tana dirreetti akka sareetti dhawamanii achitti jiran nuti as tetteenyee siree bareedduu rafnee makiinaa bareedduu oofnee maallaqa kiisha guuttannee mee maal isaaniif yaaduu qabna har'aan tana ummanni keenya kabiyya jirtaniis yoo ilmaan keessan jalaa haftan yoo ilmaan keessan isin jala fitan ustani ilaaltan gabrummaa amata 180 gabrummaa amata 500 isin dhufa hidhattanii ilmaan keessanii wajji ka'uu qabdan ilmaan keessan isin duratti dhumanii isin tattaa'uun faayidaa isin hin qabu isinii wajji jirra bakka jirru hundaa'u rabbiin nu wajji jira rabbiin ardii tana uumee dachii tana bal'isee irratti nu uume samii tana nu uumee nu roobsee nu magarsee nu nyaachisee nu obaase isaan nu gargaara inni nu haa gargaaru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لين كان دراين دفع مع مساني شنكفيتين جامعة ورينا بين اللين غلطوما Thousands of Oromo University students have been protesting the recently announced Integrated Development Master Plan to expand the capital, Addis Ababa, capital city of Ethiopia. The students are peacefully protesting the plan because they believe is an extension of the widespread land grab observed in the country over the last 2 decades. We agree with the students that the master plan is designed by the TPLF-led Ethiopian government to eventually kill Oromo language and identity. The so-called Integrated Development Master Plan, if implemented, increases the current size of the capital by 20-fold, from 54,000 to 1.1 million hectares. It is designed to incorporate 36 Oromian towns into Addis Ababa, such as Dukam, Bishoftu, Adama, Galan, Legatafo, Sandefa, Sulanta, Burayu, Holeta, Sabata, and Addis Salam, among others. More than 2 million Oromo farmers will be forcefully evicted from their ancestral land by the plan. The Ethiopian government's arbitrary arrests, tortures, and killings of innocent Oromos, particularly students, is simply because they've been exercising their God-given basic human rights, freedom of speech, freedom of assembly, and freedom of peaceful demonstration. The Oromo students are being killed for opposing the so-called Integrated Addis Ababa Master Plan, which systematically evicts millions of Oromo farmers from their ancestral land. We call upon the international community, particularly the U.S. government, to exert utmost pressure on the Ethiopian government to stop the so-called Integrated Addis Ababa Master Plan and the extrajudicial killings of Oromos in general and students in particular. This is from the Oromo Community Organization of Washington, D.C. He is an American by birth, but in search for his identity, he took a DNA test and found that he is 99.6% Oromo. He is here with us today. Stand in solidarity with us. Him and his sister actually went through the process of finding out where their DNA led them. His sister is in Atlanta. She could not be here with us today, but he is here. Mr. Ned Sloan.
I am pleased to join you today. I am honored to lend my voice and my presence to your cause. I am Oromo. My sister traced our background through DNA and discovered that we are from Ethiopia and we are Oromo. So what happens to Oromo affects us, and we are pleased to join the Oromo nation. I am here on this sacred occasion because of what happened a couple weeks ago in Ethiopia, where the students and children and Oromo people were senselessly slain for peacefully demonstrating against this integrated development master plan, which is nothing more than a land grab, and it seeks to evict the farmers and also to destroy the Oromo language, its culture, and its identity. We cannot let that happen. I simply want to let you know that we are with you, because your battle is our battle. Thank you very much. Maalifi nutis ijoolleen keenya asitti dhalatanii gulan akka safariin goone eenyummaa isaanii akka barsiiftan ergaa guddaa dabarsanii. Abateeki irrinciisu yadeesse dhaggeeffadhi barreeffadhu waan odeeffasiniisu dhageesse. Gabateeki irrinciisu yadeesse dhaggeeffadhi barreeffadhu waan odeeffasiniisu dhageesse. Mukarbaa gaaddisa boobee muratteere isammaa gaabbita boodee bufatteere. Mukarbaa gaaddisa bajjii hindi guure isammaa gaabbita lakkii sinni guure. Oromiyaa keessa qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Oromiyaa keessa qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Wallaggarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Amboo keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Finfinnee laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Adaamarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Harar keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Booranaarra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Jimma keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Arsii keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Baalerra laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Kamiseesi laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Illuu keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Illuu keessa laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Salaaleessi laalaan qeerroon sitti marse arraan sirraa muda seeruun gamaddalee. Jechuun safumaaf si ta'e yoo feete qamadee damuu damma miti bookoo jala jiisaa jira. Eenyutu walirraa hafa gaafa lammummaa. Jagnuu jagna miti dhiiroo sagalchiisaa jira. As keessa deebiti gumaan haalolee. Sobookoo fardi kooraa rigee. Turamma deebita dhiiroo garri koonaa misee yoo feete qamadee jechuun.